hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenyatti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufe gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Baqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin filannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennudha. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan kala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabna jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettiin waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaafiin obboleessii Gujii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran. Kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuu qabda. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin raawwachiin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jirutti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin raawwachiin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee
dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masa itti hawwatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan dhaan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin dhiibna. Wayyaaneen hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo waata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu wanneefi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaa abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Hin diigamne. Wani asir rakau, wani dulu mar rakau, kamacar rakau, kambujir rakau, kamboran rakau, hinda gepa. Wani marian, hisir repa. Wan anje de bulat tamale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ ba male, buji bau situ, aske bau situ. Karena dorsis ni, ane ro no emang itu wani na asu, ya dia kena tu ramadu. Karena gua tuh ada malah anak keran musim ramu, kalau malah kalau keran musim ramu, mutu muri malah jarang orang mau kompromi tinggal, digam nama dia harga kiri mana dia, kan mana dia, koning jira, koning kapten hinda kepan, koring boleh saya kata mana, koring jira uji pura di mana dia, koning kapten nuti dia numpalma isini paimina. Boleh sih kalau bunyi si orang itu bunyi datang sah. Hagam tak ke iya tu rebek kami ti. Hagam tak ke iya tu rebek kita. Karena di nulle rumpage sini. Orang kawa bakawa bunyi bakawa arsi ingori ni. Karena wali kam somna hangki na jiru. Amma wajan ni irul bepanna. Hangki na jiru iti kutanan rinja galaduma. Yaadu mati ko sini dagale ni yaada tikko sini dagale at masambal iso wala kepan to jadi pamay to ummata kay jitut ako wal barat ako hubat ako wal aman ako daranci uratu jadi to sarka ummata kun harora babanne party police sadarka daddat karo jata de una hokan sege to jata manu bet gaabile anis kana daru haniti Kalamata jarno to jibut wala ko bakalan kasan jarno Oromo tokko dirkama tokko dong kaban garu walu banna wali tumsun wali birmachun imura kam aku magar tani jarno daw ji khale sori semer adabal summa Oromo ji nui dammane wali galte memorandum of understanding malatte sine tum sawalo ti ilano seno ko piroto tum si kenya sun Nui dari warga ke di Cirebon bagus, onne tehnya ke seru bewa untuk kawalin jirai itu. Gara dua itu. Toko jenne arke sini dong sini. Hoji, wotok kotane dip jenne ibne korrit nam buai. Toko tane to kumadan gara buntuat wal tane kalau jempa. Isan ko sonte kapsau to Oromo pipa dadda dia gesam ala jenis. Kapau kandan do bitamate. Kan tumse wali gale nyoja daga mudurat kana tarora detail bulanne kan demu ta sadarka sadappa tokens ummata gera sadarka dharma hoggans jarnon waltu bari hoggans jarna ko kete tu walu waccu ban wal jalatu ban wali abomamu ban wal kudisu ban wal masaku ban buanga kana hoggans sama bilakta central komite sa to hojira waccindu akka wal baradu akka wal simatu akka wal furadu wa urati wajib taw jenga to baru to jenga kana kese to kan lamma pa gahom si hogansa kana aku agartan gameyu ko de ram kala gan uppa tron kana isani ra mutar no baratu warri galadu nejra kabarno sadaka dadda kan bekumsa guni kana tini hogansa kana tini ko sanko sonde ufir rabane jarno dagi motumota lenji gawumsa capacity building no kenen rakki ko jenne collective leadership ke ni or kasna ko jibala do jenne kana wala ni je necho kana
tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa ummataatti sadarkaa jaarmiyaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmiyaalee amantii hoggansa jaarmiyaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo kollektiiv liidarshiippiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii guddina irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaarmaa ture. Dhuga bal'aa miti. Turuus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkasumas gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuutti significant kun significantiidha jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina ka isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Ka isaan barbaadan habeera. Gara koree wajjiraa wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiru itti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjiraa wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhibba hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame koleesii eeyyaan dhaan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaan hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa oo keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchina abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asirraa qabu, komii duubarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatti godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Kanuma dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jiraa hojii turatti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Boleh sih kalau begitu, si orang itu begitu tak kamsau. Hagam tak akan iya tu lebih kami ti. Hagam tak akan iya tu lebih begitu. Karena di nulle numpage sini. Oh kawa bakawa buji bakawa arsi ingoli ni. Karena wali kamsau na hangki na jiru. Amma wajah ni irul bepan na. Hangki na jiru itu kutangan rinja galaduma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
yaada xiqqoo siniin dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufe gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsifnu. Hojii tokko taanee dib jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galee kan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda waluu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo komataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaa jamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkuma gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu
cimaa jedhu immoo kaabee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti eeyyaan kan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu wanneefi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Komii asii irraa qabu, komii Tuulama irraa qabu, kan Machaa irraa qabu, kan Gujii irraa qabu, kan Booran irraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin baa'us hin jiru, Arsiin baa'us hin jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa Wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Kanumaan dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Koree Ingilisaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii irratti hin mari'anna. Komii qabdan nuti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obolessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf walii qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanni hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaan keenya itti ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uu kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baanii wal jaalachuu